صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. بسم الله جل قدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار. الحمد لله نعم سندر قالت عيساتي قلوك إنجار. أصلا الصورة دي لا تقول تبويا أروز ريدي يا تيادنو ديدي مداو دي جرا جتا وتا جتا دي نمو فوتو سلا أصلا الفيديو غير على دو أصلا تونا متى دخلت أتي نامني كنا سيقولوا جروبون اللين كنس أتي في نامني كنا سيقولوا جروبون اللين أكوا سيوان تكنا قوة مقالة نخشتي يسني لا قطع أنتنا فريق بقدار نولا دا وتو تهردو تكنيرتين أري هذا قتل دين قطع أنسين توابي كذا تيسنتا قطع بكتك دا وتو تهردو تكنيا بدورا كان اللي أمانتنا غرور نامني يسي كنا غلوكون إساني قوة كنا غرور نام إساني isin nama taatani namni isii jala deemee isii kanatti natti ol kakaasu jiru kun isin namaati qotta waan godha takkaa'u gurgureetiin ittiin fuudha takkaa'u gurgureetiin ijoollee ittiin galcha karaa baaraatiin. Tampak betul emot. Enggak. Oh betul. Karena kakak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftootaa fi daawwattoota ummayyuun ashamaa harka fuunee warri amantaa biraa hordoftanis egaa viidiyoo kana ilaalee dhugaa rabbii ijoolleen tun hedduu takka garaa na bobbooresite hedduu bakka hin jiraame namatti dhadhaagama jechuudha. Rabbiin jidduu isaanii haa tiisu. Akkuma argaa jirtanii yaaddoo fi haati mana isaa wal dhabanii turanii. Waldhabbii isaan lamaanii irraa kan ka'e haati manaa isaa kun iddoo dalagaa deemtee gara ijoollee galuu diddee jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen isii hedduu takka yaaddoorra jirti. Yeroo inni suuraa ishee haala kanaan cicciru ijoolleen isii waan jarri hojjetaa jirtan akkuma argaa jirtan kana jarri hin beekan. Waan gaarii fi waan hamallee hin beekani. Garuu fuula ijoollee dura taa'ee akkasitti suuraa haadha isaan cicciruun isaa yaaddoon sirrii miti dogongora. Namni numa wal dhabaa yoo wal dhabanis ni araaramanii yoo hin araaramnellee yoo carraadha suni. Haa ta'u garuu saayikooloojii ijoolleetii fi gaarii miti akkasis bira taa'ee suuraa haadha isaanii isaa maqasiidhaan ciruun isaa an akka yaada kiyyaatti jechuudha dogongora. Ijoolleen sammuun isaanii xiqqoodha akkasumatti waliin guddatan jechuu yaani. Sammuun isaanii kun waan seef yeroo daa'imummaatti yeroo ijoollummaa isaanii seef godhe akkasumatti ittiin guddatan. Qoosallee yoo ta'e dhugallee yoo ta'e jarri adda baafatanii hin beekanii waan akkasii bira godhuun isaa dogongora. Yoo dhugumaan wal lolanii jiraatan immoo rabbiin bakka takkatti jira haadachaasu. Ishiin illee jechuudha ijoollee isii kana laaltee deebi'uu qabdi. La'innoo maaliif jennaan inni homa takka hin ta'u yaaddoon jechuudha. Yoo fuudhellee yoo ka fuudhus taate akka gaarii jiraachuu danda'a. Rakkinni irra hin ga'u isarraa. Haadha manaa birallee yoo fuudhe yookaan sanii ol jiraachuu danda'a yookaan sanii gadi jiraachuu danda'a ni jiraata inni akka hundattuu. Haa ta'u malee ijoolleen tanaaf taati. Tan inni fuudhu sun isaaf taati malee ijoollee isaa kanaaf hin taatu. Abadan maatii sadi dhiisi ilma takkatti yoo qabaate haati manaa inni lammata fuudhu kuni ijoollee isaa kan haadha manaa biraatirraa argate sanii hin taatuuf. Haati ofii haadhuma ofiiti. Laaftus taatee baddus taatee jabdus taatee haati ofii laaftuu hin qabdu badduu hin qabdu haati ofii haadha ofiiti.
haati ambaa haadha ofii namaaf hin taatu. Akka haadhaa sanitti bakka haadhaa san ijoollee tanaa gahuu fi hin dandeettu. Osoo haguma feetee taate haguma feete imaana feete qabaattee hanga feeteeyyuu sodaa rabbii qabaattee ofirraa eega jettee ijoolleen ija haadha ofii ilaalan saniin isii ilaaluu dhabuu danda'anii isiinis waan nama taateef aaruu dandeetti jechuudha. Hin dandayamu. Kanaafuu ilmoon haadhumaan tolti. Ilmoo isii sallaaltee gara ilmoo isii deebi'uun isillee dirqama. Akkasitti ijoollee isiitirraa isaaf jecha yookaan aarii isaatiif yookaan immoo tiyyuu morka isaatiif jecha ijoollee isiitirraa akkasii fagaachuu hin tayu. Ilmoon haadhumaan toltii jechuu barbaadeetti walumaa galatti. Yeroo inni suuraa isii cicciru sanoo akkatti dhaabatanii kunoo suuraa ummaa keenyaa ciccirin jedhaniin dhugaa hedduu gara nama nyaatan wallaahi. Akkasii uummata keenya yeroo wal dhabanuu haadha manaatii fi abbaan manaa yeroo wal dhabanuu osoo ijoolleen isaanii dhagayuu baatanii ijoolleen isaanii arguu baatanii wal dhabbii isaanii hin yaadan waan ta'eef osoo majarruu waliin qaxafataa jiran taate dhugaatti fakkaata. Haadha manaatiif abbaan manaatu akka malee yookaan wal dhayanii maal jedhanii waliin odoo taphatan ta'e sanumaayyuu jarri dhugaa seeti. Wal dhabdii jiraamuu akkasitti ijoollee irra taa'anii haasayuun ijoollee irra taa'ee akkas godhuun isaa suni akka gama kootiitti dogongora jedhee ilaalaa. Haadha manaa yaaddoo maqaa isillee hin beeknu. Rabbiin gara ijoollee keetii si haa deebisu. Kunoo abbaan manaa keetii warqee kan kee harkarraa fuudhee gurguree haadha manaatiin fuudhaa. Haadha manaa haaraya fuudhanii jechaa jira. Ati gara ijoollee keetii deebi'uun dirqama. La'innoo ijoollee teetiif hin taatu ta'e inni fuudhu isaaf taati malee ijoollee teetiif gonkumaa hin taatu. Ijoollee tee ilaaltee gama ijoollee teetii deebi'uun dirqama. Akkasuma warri akkana wal godhaa jirtan yoo jiraattanii walitti deebi'uu qabdan ilmaan keessan laaltanii. Ilmaan keessanii fi namni biraa hin tayu. Isinumatu tayaaf haadhumatu tayaaf. Irra caalaa hanga guddattutti abbaa caalallee haadha of biraa dhabuu osoo baatte ijoolleen baay'ee bareedaadha. Akkasii walitti akka deebitan abdii qabna inshaallah. Rabbi walitti isin haa deebisu jechuu barbaada. Nagayaan naaf ta'a.